Seera dhimma Itoophiyaa ilaallatu fi seeneetii Ameerikaatti darbee hangam dhiibbaa fiduu danda'a? Tokko yaadatamuu qabu biyyoonni Itoophiyaa irratti hangaan jabaa yeroo jalqabaatiif bahee jedhe never happened. Haleellaa hidhattoonni raawwatan jedhameen poolisii federaalaa dabalatee milishoonni 18 Fantaalleetti ajjeefaman. Humni kun humna ijaaramee gurmaa'ee fakkaata. Meeshaa ammayyaa qabuun rukutaa turanii karaa marratti iddoo daandii guddaa irratti eeganiituma. Gabaasa bal'aa qabna waywaannaa jootaan booda lammiilee 100 Saawudii Arabiyaatti rakkatan biyyatti deebisuun eegalame. Turtii Profeesar Mararaa Guddinaa waliin taasifne kutaa lammataas dhageessu. Kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Wixineen seeraa AS3199 Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasii jajjabeessuuf jedhamuun dhiyaate wiixata kaleessaa koree walitti dhufeenya alaa seeneetii Ameerikaatiin fudhatama argate gara sadarkaa itti aanutti dabarfameera. Wixineen seeraa kun namoota dhuunfaa Itoophiyaa fi Eertiraarraa waraana keessatti hirmaatan irratti dhorkaa cimaa kaa'uuf kan qophaa'edha. Dabalataan ajjechaa seera malee raawwatamaniif itti gaafatamni akka jiraatu dabalees deeggarsa nageenyaa Itoophiyaaf taasifamu akka hanqatu gaafata. Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan kaan mormanii kaan immoo deeggaranii daandiitti ba'uun yaada isaanii ibsaa turaniiru. Hundeessituu fi hooggantuun Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookiin immoo OLA addee seenaa Jimjimoo kanneen wixineen kun akka ragga'u sochii godhaa turan keessaati. Wixineen kun hanga mootummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuun gaafadheera. President Biden illee tiimiin isaa fedhii guddaa akka hin qabne hin beekna. Because biniin kun jarallee dirqamsiisee waan jedhuuf jechuudha. Subkomitee Afrikaa waggaa dabree Noovembarii keessa dabree amma full komitee dabree jira jechuudha. Akkuma agartuu ji'a gara shanii dabree jira. So kana cufa fixeetiin anonymous votiidhaan karaa mana guutuuf dabree jechuudha. Kanaafiyyuu dharaan itti aanu edes full votiidhaaf dhufa jechuudha. Kana ta'uuf ammoo mirkanaa'uuf waggaa guutuu qaba. Tokko yaadatamuu qabu biyyoonni Itoophiyaa irratti hangaan jabaa yeroo jalqabaatiif bahee jedhe never happened. Lammatammoo kaasiin dura barreeffamee jedhe hundinuu resolutionaa suniyyuu subkomitee levelitti hafee jedhe baay'inni isaa with exception to house resolution fi qaama waggaa dabre bahee jechuudha resolution suniyyuu. Wixinee seeraa kana mootummaan lammiileen ala jiran akka morman waamicha taasisaa ture. Eega wixineen kun seeneetitti darbee mootummaan yaada kennuu hin qabu. Wixineen kun waraanni Tigraay eegaluu ji'a dura taateewwan raawwatan akka qoratamu ni dirqamsiisa jechuun himti seenaa Jimjimoo. Rakkoo Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannaa mootummaan Oromoo irratti godhee akka ammatu in fact lola erga jalqabee yoo ta'in Noovembarii lolaan dura ji'a akka of duuba deebi'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru akka ilaalu biiliin kun xiyyeeffatee jedha. Kanaafiyyuu shakkii tokko malee Oromoo fi Oromiyaa akkasumas immoo biyyattii guutuu qabatee jedha. Akkuma maqaan jedhuyyuu Itoophiyaa peace stabilizing and democracy jedha malee akka resolution bara 2021 Tigraay yookiin Noorth Itoophiyaa hin jedhu. Kun Itoophiyaa guutuudhaa fi Mootummaan Itoophiyaa guyyaarraa eegalee lammiilee Saawudii Arabiyaatti rakkatanii jiran biyyatti deebisuu eegaleera. Qondaaltonni olaanoo Itoophiyaa dubartootaa fi daa'imman marsaa jalqabaatiin gara biyyaatti deebifaman buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti simataniiru. Jaarmiyaan godaansa addunyaa IOM guyyaarraa lammiileen 900 gara Itoophiyaa deebifamuu ibseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Itoophiyaan lammiilee 10,000tti lakkaa'aman Saawud Arabiyaatti rakkina hamtuu keessa turan gara biyyaatti deebisuu eegalte. Marsaa jalqabaatiin dubartoonni fi daa'imman roobii har'aa kana buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti qondaaltota olaanoo biyyattiin simatamaniiru. Dhaabbanni dhimma godaansaa idil addunyaa IOM akka jedhutti waliigalatti namoonni 900 ta'an har'a Saawud Arabiyaarraa biyyatti deebifamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti kan deebifaman manneen hidhaa fi iddoo tursiisa Saawud Arabiyaa keessatti mirga namoomaa isaanii sarbamuun gabaafamuu hordofeeti. Qondaaltonni Itoophiyaa ji'oota 11 keessatti lammiilee Itoophiyaa 100tti lakkaa'aman gara biyyaatti deebisuuf karoorfataniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhimma lammiilee biyyattii Saawud Arabiyaa keessatti rakkina keessa jiraniif xiyyeeffannoo gahaan kenne jedhamuun miidiyaalee hawaasaa irratti qeeqamaa ture. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii garuu kanaan duras lammiilee Itoophiyaa biyyatti deebisuun yoomuu addaan citeen beekuu jedhan. Lammiilee gara biyyaatti deebifaman dhiphina keessa turanirraa akka bayyanataniif deeggarsi taasifamu ifatti hin beekamu. Kanaan dura lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessaa gara biyyaatti deebifamanii turan carraa hojii nutti tolu hin arganne jechuun battaluma sana kanneen gara biyyoota Arabootaatti deebi'an jiraachuutu yaadatama.
Amma mooduuwwan gaggabaaboon sinittani lammii Itoophiyaa magaalaa Naayiroobiitti baatee afur dura karaarraa butame Saamsoon Takkala Mikaa'el ammallee akka hin argamne maatiin himan. Poolisiin Keeniyaa hin bunne kan jedhe yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa akka qoratamu mootummaa Keeniyaa gaafateera. Taphataan Senegaal Sadio Maane biyya isaa waancaa addunyaa Qaxaar qophaa'uuf dabarse. Senegaal Masrii injifachuun kan dabarte. Gaanaa, Tuniziyaa, Morookoo fi Kaameruunis kanneen darbuu mirkaneeffatanidha. Raashiyaan nagaa buusuuf erga waadaa seentee booda haleellaa haaraa Yukireenitti raawwachuu eegalte. Yukireenitti hoogganaan naannoo Chernihiv Raashiyaan tarkaanfii waraanaa naannichatti fudhatu hir'isuuf waadaa seentullee haleellaa naannichatti qaqqabsiistu garuu hin xiqqeessine jedhaniiru. Oduu taanottan darbaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Qorqee jedhamutti haleellaa raawwateen namoonni 20 olii ajjeefaman 15 madaa'uu mootummaan hime. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo haleellaan kun guyyaa kaleessaa waaree booda raawwatu himanii kanneen doonis milishoota opereeshinii irra deebi'aa turan ta'uu himan. Kanneen ajjechaa kanaan shakkaman hidhattoota gama naannoo Amaaraarraa dhufanidha jedhaniiru. Naannoon Amaaraa wanti jedhe hin qabu. Jiraataan dubbisne haala ture akkanaan hima. Ijoollee baay'eetu nu bira achitti rukutamee boosa opereeshiniidhaaf boosa dhadhee osoo deedaa jirru warri Amaaraa kan Qorkeedhaa kun karratti eegee nu rukutee kana booda ijoolleen baay'een achitti nu jala hafanii humna dabalataa fudhachuudhaaf deedaa jira ammallee immoo ijoollee rukutamtu jedhee illee dhufaa jira jedhanii ijoollee fidanii magaalatti nutti dhufan. Ani kuffisanii erga kuffeen booda ijoollee lafa turte lafatti lolaa turanii ijoollee hanga dandeessu ofirraa lolaa turte warri milishaadhaa kan anaa boosa opereeshiniidhaaf dhaqee deedaa jiru kun ofirraa hanga danda'utti ofirraa ittisaa turanii garuu hin dandeenye isin qophoofne waan ta'eef isaan karaa deemaa turanii jarri qophaa'ee iddoo qabatee lolaaf qophaa'ee waan ta'eef asitti ijoollee baay'ee konkolaatarraa osoo isaan hin deemin fixanii lolli hamma galgala sa'aatii 12tti ta'ee halkan naannoo sa'aatii 12 warri gamanaa kun jalaa deeganii galan. Sana yeroo buusanis birma turreet malaalaa ture naannoo nama 27. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo hidhattoonni haleellaa raawwatan meeshaa jabaa hidhachuu himu. Qaama hin beekamne hidhatee jirutu milishaa keenya irratti tarkaanfii fudhatee eessaa dhufee kan jedhu kun ganaa qulqullaa jira. Tole bakki isaa garuu aanaa Fantaallee keessadha naannoo Qorkee jedhamu. Miidhaan dhaqqabee akkamii milishoota meeqatu du'e? Milishaan hojii dhammaaf baheeti gamtaadhaan hogguu deebi'u qaamni amma hidhatee qophaa'ee jiru kun dhugute kana keessatti namni naannoo 15 ta'u madaa'eera namni 18 gammaa kan du'ee jira kun immoo kan madaa ammeenya qabu kan madaa'es jira kan riifar ta'e jechaadha isaan keessaa namni torba immoo madaa salphaadha humni kun humna ijaaramee gurmaa'ee fakkaata meeshaa ammeenya qabuun rukutaa turanii karaa irratti iddoo daandii guddaa irratti eeganiituma kareessa sa'aatii booda irratti dhukaasa akkasii irratti baranii isa booda qaamni nageenyaa bira dabalataan galeetti gidduu seenee kan tasgabbeessuu danda'e. Kanaaf qaamni kun amma poolisii federaalaattis raayyaan ittisa biyyaallee achitti galee opereeshinii gaggeessaa jira. Eessaa dhufee kan jedhu kana inni qulqullaa'ee jechaadha guyyaa itti kana keessatti. Tole ajjechaa booda daandiin Finfinnee Jibuutii geessu cufamuusaa dhageenye dhugaadha ammoo haala akkamiirra jira? Banamee jira amma yoo sanii taateen kun kan raawwatame daandii dhumarratti waan ta'eef akka miidhaan biraa geessuu hin dandeenyeef konkolaataa gamaa gamas ce'uudha absifne amma erga humni raayyaa ittisa biyyaa galee booda daandiin banameera. Gaggeeffama jira waa tokkollee amma rakkoon hin jiru. Jarri haleela raawwatan kun ee'uudha amma akka odeeffannoo dhageenyutti hidhattoota Amaaraa kan jedhanis jiru kan kaan jedhanis jiru garuu akkasiin akka bulchaa godinaatti amma odeeffattanii jirtanitti qaamoleen kana raawwatu ittanii shakkitan ee'uudha. Amma daangaa naannoo keenyaatiif Amaaraa irratti waan ta'eef amma hidhattoota isaan keessaa finxaaleeyyii bahanii dhufan waan jiru kanadha shakkiin kan jiru malee wanni qulqullaa'ee isaan jedhamu hin jiru sababni isaa isaan keessaa namoonni du'an jiru alaabseedhaan warri dhaqqabameetiin waan kana ragaa fiduu danda'ame hin jiru kanaaf inni kun qulqullaa'uu gaafata qaamni kun eenyudha kan jedhu amma daangaa warri hafe kun gara keessaatti gara naannoo isaaniitti kan dhiyeesse kanaaf achitti wal qabata waan jedhu shakkii dhumarraa malee qulqullaa'ee isaan jedhamu hin jiru foroon finxaaleeyyiidhuma isaan keessaa ijaaramanii gurmaa'anii walitti bu'iinsa sabaa uumuudhaaf deemamu jedhameeti. Tole namni 18 baay'eedha. Milishoonni sun meeshaa waraanaa qaban turanii moo leenjii dhumarra turan? Qabu. Isaanis yoo hojiirraa galu meeshaa guutuu qabu. Meeshaa gurguddoo sarkaa qabu. Kanaaf qaamni isaan irratti haleellaa banee kun meeshaa jabaa dhabaate jechuudha.
Meeshaa gurguddoo baataniiru kan keenyatti ka humna guddaadha kan keenya baay'ee nama 100 olidha kan deemu. Nama humna 100 ta'uudha kan mobba'ee deemaa jiru. Isaan keessaa nama kanarratti miidhaan kan ga'e. Kanaaf isaan keenyatti meeshaa gurguddoos qabu akkamitti miidhaan kun hundi dhufe ka jedhu qorannaa barbaachisa. Tokkoffaa jarri bootaa qabattee eeguu hin oolle waan jedhu kana shakkii qabna. Meeshaa gurguddoo iddoo iddootti qamadanii eeggachuun oolle ka jedhu kana malee humni nu qabannee deemnuu fi meeshaan nu qabannee deemnullee kanaa miti kan biraatiyyuu silaa gahaa ture. Egaa haleellaan sun raawwatee booda naannoo Amaaraa wajjin wanta dubbattan qabdu. Gama isaaniitiin hojiin eegalamee jira qaamni kun qulqullaa'ee akka adda bahuu danda'u. Humna nageenya isaaniis inni siyaasaas hojiitti galee hojumaan qindoominaan hojjechaa jira. Soole kanneen du'an yookiin immoo rukutamanii lubbuun hafan sun hundi isaanii milishaa qofadha moo miseensonni poolisii federaalaa keessa turanii? Poolisii federaalaatti jira keessa. Xiqqaate nama 3 ta'a poolisii federaalaa keessa jiru. Kan du'an moo? Tokko konkolaachisaa shufeera jira kan Isuzuudha. Tole konkolaataa irratti rukutan jechuudha. Konkolaataa rukutan jira qaba. Konkolaataa osoo deemanii isaan alaa rukutan. Sababi isaa maal ta'uu danda'a akka isaan irratti xiyyeeffatamuu kan godhu? Hin beekne sababni isaa saamicha daandii kanas fakkaata. Sababni isaa ifatti wanni beekamu hin jiru. Lafa irratti wal dhabdeen kun jira. Sababi isa ta'uu danda'a jettanii shakkitu? Dhimma daangaa sababa ta'uu danda'a innis shakkii qabna. Garuu dhabbiin daangaa humna biraa gurmaa'ee dhufeen akkasitti miidhaa geessa jedhamee illee yaadamne. Kanaaf inni yoo qulqullaa'eeyya. Tole guddaa galatooma ulfaadha. Gama kaaniin galgala kana OBN'tti kan dubbatan hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Koomaandar Eebbisaa Asaffaa hoogganaa isaanii dabalatee milishoonni 26 ajjeefamaniiru jechuun himaniiru. Yaa'ii waliigalaa xumura torban darbee taa'een paartiin koongireesii federaalaa Oromoo akkuma TPLF waliin godhame hidhattoota Oromiyaa keessa sossoo waliin araarri akka taasifamu gaafateera. Sochii hidhattootaa wal qabatee dhaabii keessan ija laafaa jedhamuun qeeqamaa jechuun durataa dhaabichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafadheera. Deebii kana kennan. Biyya Oromiyaa jechuun nuti achumatti dhalannee dhufnee jechuu kooti. Biyya Oromiyaa irraa dhufee namni attaalus dhimma Oromiyaa irraa dhufee caljedduus hin qabnu maalis hin qabnu garuu ijoolleen Oromoo bosona jiran hidhatanii mirga saba ofiitiif lolaa jiranii waliigaltee biyyaa wayii marii biyyaa kana keessatti akka hammatamanii mootummaa gaafanneerraa humnaan balleessina jedhee qophii mootummaan godhu kanas hin baasuu egeree Oromootiif hin ta'u jennee baafneerraa. Miseensota Koree hojii raawwachiiftuu 17 keessaa dubartiin tokko qofaadha. Hin xiqqaanne. Xiqqaateera beekamaadha. Rakkoon keenya Oromiyaa gubbaatti waan deemaa jiru sinis beektu barbaadeedhaa fi dhiibbaan mootummaa irra baanee yaada keessan garuu badheera rakkoon biraa mitiidha dhiibbaa jiruudhaanidha lakkoofsi dubartoota xiqqaateedha yaadi keessan. Siyaasa amma Itoophiyaa keessa jiru akkamiin ilaaltu isin waggoota muraasa darban xiqqoo babbadee ture jettanii ammattoo waan karatti daandiitti deebi'aa jiru isin itti fakkaata akkasitti hubattu isin? Karaa keenya Itoophiyaan ammayyuu karaa qaxxaamuraa guddaa isa afaan Ingiliziitiin dangerous crossroad gubbaa jirra ammayyuu. Gama lixaa fi kibba Oromiyaa sana duratti natti himtaniittu karaa nagaan furamuu qabaa jedhama yeroo hundaa karaa nagaan ni jedhan kun garuu isa akkamiiti salphaadha eenyutu maal gochuu qaba? Salphaadha. Aangoo jennee wal balleessinee baduu barbaanne.